godinoota tokko guulaallu maal ufiin jedhan nuti Oromoo keessaayyuu walakkaa taanaa ufiin jedhu garuu ummanni Walloo akkuma godinoota biraa ummata baay'ina qabaachuu danda'u. Ummanni Walloo osoo nagaa qabaate osoo diina kana mataa nurraa gadi qabaa jiraachuu baate waggoota 450 akkuma Oromoo biroo godina takka osoo hin taane kaaba kana na wantummaan Amaara jedhan lafti Amaaraa jedhamu hin jiraatu ture. Lafti Raayyaa jedhamu hin fudhatamu ture. Garuu umrii isaa guutuu Adaamiin ollaa agamsaa imimmaan irraan qoru akka jedhamu ummanni Walloo wareegama kafalaa lakkoofsi isaanii xiqqaachaa dhufee jira. Amma immoo sirni nafxanyichaa mootummaa naannoo Amaaraas taanaan nam lakkoofsa duraatiin dhugamatti biltsiginaa dhugamatti Itoophiyaan የሚወድ ከሆነ ምናልባት ኢትዮጵያ የምትባለው ነገር ወሊን ጅራና kan jedha yoo taate nuti mootummaa Abiy wajjin dhaabbataa jirra kan jedha yoo taate number 1 ummata Walloo baraaru look የአማራ ብልጽግና በአንድ ጎን ብልጽግና ነን ኢትዮጵያ ውስጥ በፌደራሊዝም እንኖራለን እያላችሁ በሌላው መልኩ ደግሞ የወሎን ኦሮሞ ዲፌንድ ማታደርጉ ከሆነ አዎ ለስም ለመንግስት ትናገራላችሁ ነገር ግን በጀርባው የኦሮሞ የወሎ ኦሮሞ እንዲያልቅና መሬቱን ነፃ ያርጋችሁ ለራሳችሁ ክልላችሁን የማስፋፋት ዓላማ ውስጣችሁ እንዳለ ይታየናል። ስለዚህ ኦሮሞ ደገፈን ኦሮሞ ዲያስፖራ ጅርቱ አመዱ ረይሮ ተኩ ጎፈንድሚ በንዴት ቱሪ ጎፈንድሚ በነን የሮ መንስ ወሎ ኦሶ ዲና ወልቀቡ አዋዝንስ ኤርጋር ረቢልና ምናማለ ዱፍቴ አዋንሳን ትዱለሚ ሜ አኒ ኦሮሞ ኡፍጋፈዳ ኦሮሞን ከለስ ሼፕ ለፋጀቴ ኡመተ ቦረና አንገፍትቼ ብረን አበዳ ጀቴ ሀዳሞ ወሎ ቁጥሱሚቲ ወሎለ አንገፋ ተገፈዳ ስኒማን ወሎለ አንገፋ ወሎሌን አንገፋ ጎቱማ ቀባ አንገፋ ዳንጋ ይትዙ ቀባ አንገፋ ዲናፍ እንጅምቢል ፈዱ ቀባ ጎቱማ ኡምሪ ኢሳቡቱቲ ቀዌ ኢሳው ሶ ገድን ቡፈኔ ሰበከናፍ ቀብሳው ኦሮሞማ ኢሳው ሶ እንደገነ ጉያው ምን ከና ናኖ ሶማሌ ራ አብዲ ኢሌ ቡቂሴቲን ኦሮሚያ ሁንደ ከሰ ፈጫሴ አንስ ጅራ ጀዴ ኦሮሚያ ሁንደ ከሰ ቦበይ now it is time አርጠካ ኡመን ኦሮሞዳ ዮ ዱገመት ኡመተ ከናፍ አመንቲን ለያታቱ ዋን ፌተን ጀዳ አባን በርባደ ዋን ፈለታይጉ አመንቲን ለታና ኡመንኩም ባቲ ረመዳና ከሰ ጅራ ኡመኒ ሙስሊማ ኡመተ ባቲ ረመዳና ከሰት ወራኒ ረበነሜ ለፈራ ዱጉገማ ጅሩ ከና ገልገለተክ ዶኔሽን ይዳ መስጊድ ጅርቱ ብረዳበት ገልገለተክ መስጊድ ጅርቱት ዮ መስጊድ ቀባት ነሞኒ ቶኮ ማል ጀተን ገርጋር ሰከን ሆሊ ቀብተኒ ነሞተ ገረገረ ኖ namni gargaaramu Walloon alatti yeroo ammaan tanaa keessatti ummanuma wanti jiru hin jiru masgiida ijaarrattanii masgiida Walloo gubate ijaaraa deebisaa Walloo keessatti masgiida hedduutu gubate lubbuu namaa hedduutu wareegamaara qabeenyi isaanii tokko irratti namni midhaan akka jiruun ammas deebi'ee gubate kanaaf yoo dhugamatti baatii ramadaanaa tana guyyoonni nafan kun silaa guyyoota leeyilatu qadritu as keessa jiraa jedhameera dhugamatti amantii islaamummaa jalatti teettani sheekota irraa kaatanii jechuudha imaamman irraa kaatanii koreen masgiddanii jirtan in completely particularly America fi Canadaan qofti kanaan uummata Walloo bira dhaabbattan ummanni Walloo laali waan harkaa qabu fixateetiin wareegame waan harkaa qabu fixatee uummata wareegame kana waan harkaa qabu waan diin ofirraan itti godhuun yeroon isaa amma dhugaa dubbachuudhaaf nagaara ummanni musliimaa baatii ramadaanaa keessa duulatti labsani duula irra bobbaani yeroo kana keessatti ummanni kun uf dagata rabbi isaa kadhataa jedhanii irratti duulanii qabeenya isaa barbadeessan ilmi namaa dhaqee isaa irraa buqqee manneen barumsaa keessa jira ilmi namaa qe'ee isaatti deebuudhaaf qe'een itti deebi'u hin jirtu arajjaalee heddu namni akka jirutti gubatee jira aanaaleen kanaaf ani abbootiin amantii islaamaa kanneen baatii ramadaanaa kana keessa dhugamatti yoo nama musliimaa bira dhaabbate dhugamatti waan rabbi jaalatu yoo dhaabbate keeyriin jedhan sun dhugamaan itti amantanii nama geette taanaaniin Ameerikatti masgiida ijaaruu bitama kan barbaachisu Oromiyaa bakka biraatti masgiida dhaabuu yookiin ijaaruu fixuudhaa miti warri bakka biraa Oromiyaa keessaallee masgiida kan akkasii gootanii waan hunda nutti agarsiisan dhaaba time to turn your face to Walloo yeroon kun yeroo ummata Wallootiif fuula ummata Wallootiif kennine yoo xiqqaate ummanni Walloo kabaja akka argatu yoo xiqqaate yoo tolti ummanni Oromoo lammata akka ittiin duulle akka sodaatamu gochuun yoo Oromoon bira dhaabbate qofaadha san ta'uu baannaan guyyaa ummanni Walloo achii ka'e it will come down to you
نفتنيا تجبسي بركوتيسي لفقوري لكي زاني قرسيسي كبرتا آني انجرو أمة واللوتي مدالي أمة واللوتي أرمو برا واللالاني أرمو برا صداتا من نكون بيكا ميزانا كان أرمو واللو لكوفسي مليون بيكا من واللو لكوفسي بيكا بيتاني أمنا gonna say بربارا أرغتنا لكوفسي أمة واللو garwo gota saden kana kessa mo horu hangadan dan horu nindan damne tasgabani jiracho hangadan dan tasgabani jiracho nan ummanni wallo sila oso tasgabbi argate dacha an hore gotum masan oromiya hunda oso kan bulchute ajajonni orana oromoda oso isan qofatati hogganni humna adda oromoda oso ilma wallo tati sila oromo nadda naftanyan ganda hunda keessatti nurra deeme finfinne keessatti ilmaan oromo mata keessantum finfinne keessatti ilmaan oromo yokin sanu bilsigina متى كيسنتو بلصقنا فينفنتين دكاسنا بومبي نكاس غوناني متى جيتشان دبچو ميتي اول جاني سلافول اورومو يلالن كناف اورومو يو دغمت اورومو اك اورومو امني ولو انا اورومو دجتني لالتنتانان اكما بيلا ولا بورنا في درمتن يرول اسم امه ولو في درمتن ام كان بورا ولو نينجالدا ولو متى كسيتي ولو كيا ولو سني وانت جرامو انجرو فافي أحمد امبيكو يناو يرو تكو clearly إما ولو قف أنا ما دبتو تادم قف request يرجعنا إما ولو قف agenda برا إمبربار تقول لي إما ولو قف الرت yoo kan dubbatamu taate achirra qofa dubbachuu kanaafi ilmaan oromoodha bakka jirtani galgala kana yoo teettan yoo rabbiin kadhattan sumuni walit darba shilingi walit darba qarshii dhibbaa walit darba kumaa walit darba ummata walloo bira dhaabbadha gaafiin biyya keessaa dhufaa jiru personally deebisuu hin dandeenyu oromoon garuu yoo waliin dhaabbate galgala takka yoo waliin dhaabbanne mee dhageeffadha galgala takka masgiinni tokkochi qoftinu kuma 180 gura honestly speaking America case boru galgala ummata wallootiif gargaarsaa buusnoo soo jedhanii hadha sheekonni labsanii dhumati gaafi ummata walloo ummanni walloo yoo xiqqaate lubbuu fi kennuudhaaf naman kadhatu garuu lubbuu fi eeguudhaaf ijoolleen isaanii biyya arabaa keessa dalaganii humna isaaniitiin fixatanii oomisha isaaniitiin gurgurataniitiin of jiraachisan rasaasa isaanii ilmooleetti guuttatan ilmoolee isaanii itti bituun dirqama oromootaa ta'uu qabaadham because irratti duulame wanti jiru isuma kana